Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon hadda qabadhee isinii deebi'e warra Beeruti keessa jiraattanii tanaan dura gatii tikeetii kafaltanii darasanii san harka qabdan wanta haaromni kaleessa gadi ba'e isin biraa gahuu qabadhee deebi'ee jira jechuudha. Gara viidiyoo kiyyatti osoo seenne dura akka chaayinaali kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii kiyyatti dabalamaan isiniin jedha. Akkasuma hiriyoottan teessaniif sheer gochuu hin dagatina. Sheer waliin godhaatii waliin gahaan isiniin jedha waan isin fayyadu kan kaleessa konsolaan gadhiise jechuudha. Kaleessa gadhiise kaadhanatti toleetti gaananan isinii hojjechaa jiru jechuudha. Xiqqoo ishii biiziin ta'e waan ta'eef kanaaf amma tana sheer walii godhaatii wal biraan gahaan isiniin jedha. Ishii obboleeyyan kiyyaa akka barreeffama kana asirratti argitanitti jechuudha. Konsolaan kaleessa barreeffama tana gadhiisee ture. Isin biraan hin geenye dhiifama naa gochaati. Akka inni jedhutti jechuudha. Tanaan dura warri kifiyyaa kafaltanii darasanii harka qabdan jechuudha. Isa san qabatanii akka dhuftan isinitti himnee jira. Haa ta'u malee muraasni keessan akka hin dhufne hin beekama jedhee jira. Kan amma darasanii san kan ittiin kafaltan gatii tikeetii ittiin kafaltan san qabatanii juunii 29 akka har'aa kana borurraa jechuudha jalqabdanii isin borurraa haga julaayii 2tti biiroo keenya dhuftanii fooqii sadaffaa irratti lakkoofsa biiroo keenya 11tti dhuftanii akka dhuftan jedhee himee jira jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu warri gatii tikeetii harkaa qabdan darasanii harkaa qabdan jechuudha. Warri waraqata isinii kenname waraqata gatii tikeetii ittiin kafaltan san harkaa qabdan deemtaniitiin waan isaan isiniin jedhan gochuu qabdan isiniin jedha. Yookaan bararaan keessa yoom akka ta'u isinitti himuun oolu kana jedhee addaan hin baasne garuu warri gatii tikeetii kafaltanii darasanii harkaa qabdan juunii 29 haga julaayii 2tti biiroon keenya banaadha. Fooqii sadaffaa lakkoofsa 11tti akka dhuftan isiniin jedhee jira jechuudha. Kun warri gatii tikeetii kafaltanii darasanii san harkaa qabdan hundi keessanuu akka carraan isin jedha intarreen isiniin jedha. Hundi keessaniifuu carraa gaarii bararraa yoom jalqabaa yoom eegalamaa wanni jedhamu yoo asii baname goddanyaa ta'e takka turte jechuudha. Galuuf barbaadde yeroo kanatti waan irraa sirriitti shuuri godhee beeku hin jiru jechuudha. Goddanyaa ta'e turte ishiin galuuf barbaadde warrishiis nama gaariidha. Sirriitti jechuun jaalatanii gatii tikeetiis hin karakkaranii waan jiruun hin muraniif ture. Garuu haadha jechuudha. Haadha bilbilanii yeroo gaafatanitti asii banaadha. Itoophiyaatti garuu cufaadha jedhamee jira jechuudha. Ani hin beeku waan isaa. Yoo asiis banaa ta'e Itoophiyaan madamanyaan hin jalqabamne asii yoo jalqabame Itoophiyaan cufaadha jechuudha. Yoom akka sirraa waaqayyo gooftaa tokkichatu beeka. Kanaaf waaqayyoon obsa isin haa kennu. Xiyyaarra madeemu kun ammoo warra karaa irratti kufee kan kaasaa jiran jedhanii hin beeknu kamee wanta walumaan laallaa. Kanaaf viidiyoo tana sheer walii godhaatii warri gatii tikeetii kafaltanii darasanii harkaa qabdan akkasiin jedhametti dhayxanii biiroo isaaniitti beeksisuudhaan isiniin jedha akkasiin jaalantarre.